Nageenyi jaalalli haraarri waaqayyo iddoo jirtaniif lafa jirtan kellettii jirtan kamirratti haala jirtan irratti siniif yaa baay'atu hordoftoonni kabajamtoonni jaalatamtoota hordoftoota sarkaalam jedhetti argamtan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. An nagaa guutuun qaba galata sillaasee nagaan na bira jiru immoo iyyuu darbee simbirarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri nagaa ammaatti like subscribe gochuudhaan jabaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufiinaan jettan hundi keessaniyyuu naaf galata narraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Warreen chaalaana kanaaf aaraa taatan immoo subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti naaf dabalamaan affeerraa kootti isiniin jechuun jaaladha. Egaa arrama mooyyuu lahaamii maraq lahaamii hojjechuudhaaf deemaa jira. Nyaata harabiiti yeroo hundayyuu kanan hojjedhu. Egaa hin beektu hundi keenyayyuu kushiina mana madaamii keessa jirra waan ta'eefiyyuu wantuma harka keenyarra jiru ittiin hojjennee gadi baana jechuun jaaladha. Egaa like subscribe gochuun komentii barreessuudhaan na bira dhaabbadhaa yammarree na jajjabeessaa share naaf godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa chaanaalii xiqqoo ishee gadi na jalaa deemaa jira subscribe isaa ol deemuu hin dandeenye waan isaa naaf hin galle. Egaa kallattumaan irraa ooluman keenya na wajjin hin turaayee hanga dhuma isaatitti isiniin jechuun jaaladha. Kallattumaan gara hojii isaatitti hin darba. Egaa kallattumaan gara hojii keenyatti deebi'ee isiniin jira. Wantoota na barbaachisan hunda isaatiiyyuu muradhee asii qopheeffadhee isiniin jira. Asitti waraqaa gaarii firee lamadha. Akkasuma loomii lama, qaaraa guddaa fi ishee qaaraa xiqqoo xirqee jechuudha. Tomaatimiidha, shunkurtiidha. Asitti immoo nacci shunkurtii fi zijimbiliidha. Intuma warra akkasumatti hin keessa godha. Amma ammaatti sadoodhaan yeroon hojjedhurraa inni irraa xiqqoo ishee liyyit jedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa asitti immoo qasbaraa fi baraduunis qaba. Asitti baaraat harabiidha. Akkuma argaa jirtan ashawaa filfila su'aatti. Inni kunis immoo karfaa fi eenyudha barbaree diimaa waan ta'eefiyyuu asitti immoo lahaamiin qabame gadde wanta hunda isaatiiyyuu qopheeffatan jira. Egaa kallattumaan gara hojii isaatitti na wajjiniin turaasiniin jechuun jaaladha hanga dhuma isaatitti. Egaa yeroo kaan wantoota hunda isaatiiyyuu erga tokkoon eenyu godha qolleeetinan eenyu godha waan ta'eefiyyuu innarraa immoo asii gadeedha jechuun hin danda'ama. Wanta hunda isaatiiyyuu walirratti naqeen erga tokko jechuudha. Odoon hin qolleen wanta hunda isaatiiyyuu bakka tokkotti itti naqeetinan gara eenyutti itti dabarsaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa hanga dhuma isaatitti na wajjiniin turaayi higiruun naqinaayi asuma na wajjin turaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argaa jirtan iddoo kanatti bishaan amma naga'u qopheeffatan jira. Ammoo kallattumaan akkuma argaa jirtan hunda isaatiiyyuu asitti itti gannaqee isinan jira. Yeroo kaan shunkurtii qolleen seera inni saloon akka keenyatti ittiin hojjedha. Arrammoo yeroo ada akkana fakkaatan finnee jirra saloon keenya bishaateera jechuudha.